waan ija isaa warri kaanarraa nyaatan hojii gurguddaan waaqayyoon gidduutti hojjeteera. Awurooppaa akka barruusaatti beeka Roobsanii. Seerumatti bulmaataa keenya keessaa fellowshippii yookaanis immoo tokkummaa amantoota waldaa kiristaanaa gidduu jiru jabeessuu jedha. Hammam barbaaddu namoota badanii namoota reefuu dhufan hammam biyya barsiiftu mee maal fa'aa hojjettu? Akkaataan natti deemaa amma jiru garuu dhugaa dubbachuudhaaf akkuma jettee baay'ee nama sodaachisa. Sirriitti itti fayyadamnaan meeshaadha. Garuu sirriitti itti fayyadamuu baannaan kan ittiin wal agartanii reediyoo fa'aa qabdu turtanii. Amma maaliin wal agartume? Lakkoobsi amantootaa hedduudha. Macaafa qulqulluu kan ammoo hamma ammaatti kan maxxanfame yertuu ta'uusaa yeroo dhaga'u kanarratti waa gochuun akkanarra jiraatu tokkotu natti dhaga'ame. Yeroocha duukaa namoonni baay'een dammaqanii deemaa jiranii waldaan kiristaanaa teknooloojii kana duukaa hammam fiigaa jirti? Suwaahilii jedhi, afaan Amaariffaa jedhi, afaan Tigiriffaa jedhi, afaanota biyyooma Nooreejiyaan jedhi, Swiidish jedhi, Ingilish jedhi, vershinii garaagaraatu jira. Afaan Oromoo mas keessa jiru. Akkamittiin mee carraa hojii sana keessatti hirmaachuu argatte? Hojii amma kanarratti dhaamamee fudhatanii dhaabbate biraan koppiraayitii irra kaa'e. Isayyuu cufee kaa'uun waan sirrii miti kun. Jechoota isaa geggeeddaranii yaada isaa geggeeddaruu barbaadanis hinuma jiraatu. Isa kana eeguunfaa akkam ture mee akkamitti yaadatta? Riibooniin macaafa qulqulluu gidduu jirti. Kirriin ittiin addaan baasanii. Fuudhanii olofa sadan fuudhanii alaabaa miliika yeroo isaan itti godhan jira namoota. Egaa asumaan akka xiqqaastee dabartu kanan barbaadu waa'ee waldaa macaafa qulqulluu Oromoo. Macaafa qulqulluutu abbaa dhabee jedhanii abbaa dhabee kanaafi jedhu. Amma Oromoon sabni keenya jedhe badhaadhummaa eenyullee harkaa fudhachuu hin dandeenye guddaa argateeraa jedhe. Eenyullee jedha. Hojii ati hojjettu kana keessatti fiigichatti fiigduu kana keessatti hammamsitumsiti ati warraa kee nama akkamiiti waa'ee ishee kaasi. Gaafa wal fuunee nagaafatanii waggaa baay'ee fuuldura. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota Buddussee TUBE. Egaa waltajjii kanarratti keessummoota gurguddoo yerootti qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Har'as nagaa kun isinii dhiyeessa an gammachiisuun mataa Booranaa as stuudiyoo keenyarraati. Nagaa keessanii akkam jirtu? Ganni kun akkam Oromiyaa keessatti, Finfinnee keessatti, Itoophiyaa keessatti kanneen biyya alaa jirtan immoo biyya ho'aa biyya qabbanaa kanneen jirtan hundumtuu haala kam keessatti nagaan isiniif haa ta'u. Nagaa qabdu yoo ta'e nagaa keenya biyya kanarraa si daawwannaa jabaadhu nuun jedhaan jajjabeessaa. Kanneen nu wajjin hojjechuu nu tumsuu barbaadaniifis immoo balballi keenya banaadhaa bilbilli keenya iskiriinii kanarra jiran nu bilbilaa. Har'as akkuma yeroo kaanii keessumaa nama guddaa nama dinqii nama hojii addaa hojjechuun beekamu nama iddoo baay'eetti simboodhaan mul'atu tokko diaasporaa wajjinan jira kabajamtoota daawwattoota keenyaarra immoo gara Awurooppaatti achi ceenee namoota yeroo biyya kana dhufan mata duree jajjabaadhaan dhufan keessaa har'a Roobsan Makoo wajjinan jira. Kanneen roobsanii fidii naan jettaniif kunoo dhufeera. Egaa isaa wajjin turuu kootti baay'een gammadaa. Roobsan baga nagaan dhufte. Gamni baga nagaan eeddee anillee keessatti si arguu kootti guddaan gammadaa. Jabaattee kunoo stuudiyoo of danda'e godhattee baay'ee tattaafachaa jirta. Durii kaastee miidiyaa Oromoo irratti ga'een kee guddaadha gammee amma immoo kunoo keetti jabaachaa jirta. Keetti si arguu kootti guddaan gammadaa. Dhugaa dubbachuuf si kabajuu dhiisuu miti yookaan isin jechuu dhiisuu miti garuu walitti dhiyeenyuma keenyarraa kan ka'e sii jedhee tan haasa. Maal attamitti isin naan jettare hin ta'u malee. Hin ta'u miti. Matumaan ta'u. Egaa hojii kee fi jireenya kee fi itti gaafatama kee fi maatii ati qabduun hojii ati hojjetteen isin yoon sii jedhee namoonni baay'een isin yoon sii jedhan kabajuun sii mala garuu walitti dhiyeenyuma keenyaaf haasaa keenyaaf akka toluuf jedhee tan sii jedhee haasa adeema akkami Finfinneen qilleensi sii ta'e adarra. Baay'ee naa ta'eera Finfinneen hin ta'a maal attamti ta'uu dida biyya abbaa keetii hunumaa sii ta'a. Biyya ormaayyuu ta'eera gaamaa inni amma sa'atii kanatti Awurooppaan Ameerikaan baay'ee guba. Baay'ee guba. Hin gubaa hin bulluqa. Tempereechariin saal tokko tokko gadi bu'aa amma si dadhabsiisutti Norwee illee gaariidha. Biyyan jiraadhu garuu biyyooti baay'een samarri isaa baay'ee ho'aadha. Baay'ee ho'a. Baay'ee. Biyyi keenya garuu baay'ee namatti tolti. Qilleensi ishee hin diilallaa'u hin hawwu. Amma namni ganna jedhee yoo gaabiif bullukkoo ofirra buusillee nuun tiishertii maan keessa deemna kanaaf baay'ee bareedaadha. Ammayyuu kunoo baay'ee mana mizii maarkisaa gabaabaatiin shaayidee dhufe. Titole.
Inni kan biraan kan dhibee diiyaaspooraa baay'ee nama Finfinnee keessatti konkolaachisutti ka'edha. Innis dhuftee dhangalaasaa jirta waan saakka. Waaqayyoon na galatoomnis nan konkolaachisa. Tiraafikii biyya kanaan sodaanne. Jalqabatti sodaachisaa garuu hundumaa danda'ama akkuma biyyi godhu goote. Konkolaataan kun garmalee walitti sittee yeroo isheen akka itti ooftu waama danda'amasti fakkaatu garuu oofachuu matuu nurra ture egaa. Hundumaa nuuf fadheenis. Shaagochaa jirta amma karaanis immoo fofooyyeeram. Karaanis fofooyyeeram tokko bal'atee jira. I think isatu xinnoo fooyyessin se'aga. Kanaaf baay'ee magaariidha. Safarri haaraan jira. Safara haaraa kana beekuun yoo nama rakkise iyyuu garuu baay'eedhuma irrumaa jalaan baraa jirra gaa. Google Maappiinis jira gaa. GPSiinis isin geggeessa. Nu geggeessa. Bilbillees nama hin gaafanna. Jennee ma'ee. Waaqayyoo fagalatu. Yeroo dhiyoo dhuftee turte maatii maa wajjinii yeroo gabaabaadha kanatti dhuftee. Ergasii maaltu jijjiiramee si eegame? Waaw. Waan si dinqu jalqaba yeroon dhufe waggaa 5 fuulduran dhufe waggaa 5 waggaa 6 fuulduran dhufe yeroo sana waggaa 18 boodan dhufe. Waan baay'ee geeddaramee yeroo sana. Amma immoo yeroon dhufu eddasiiti si'as sadaffaa dhufu kooti isa dhumaa kan hin dhufe waggaa 3 waggaa 2 dura. Waggaa 2 dura. Isa waggaa geeddarumsa waggaa 18 booda ta'e natti mul'ate sana jaalaa isa waggaa 2 darbee geeddarumsa ta'etu baay'ee hojii ta'e natti mul'ate. Karaan kun geeddaramee jira. Biildiingii agartu kun keessumaa magaalaan Finfinnee geeddaramee jira. Iddoo biraa hin agarreeni. Kana jechuun danda'u garuu magaalaan kun baay'ee geeddarame amma beekuun nama dadhabsiisutti. Baay'ee hojjetamee wantoota baay'eetu geeddarame egaa namoonni waan baay'ee argu keessumaa nama ba'ee deebi'ee dhufuuf immoo jijjiirama isaa baay'ee beeka baay'eellee keessuma jiraanna numa warra keessa jiraannutu takka kun immoo yoom akkas ta'e naannoo garaagaraa sababa ta'ee fi ijoolleen kee hoo biyya isaan keessa jiraatan keessatti guddatanii wajjin biyyi kun akkam? Baay'ee jaallatan ijoolleen illee amma gaamaa inni waan guddaan bareedinaa magaalaa fi biildiingii isaa fi waan akkasii duwwaatu hin ta'in haaluma jiru. Biyyi kun biyya keenya. Biyyi kun biyya abbaa kooti isa jedhu tokko belongingness waan qabuu fi isatu caalaa hiika guddaa kenna. Amma biyya abbaa isaanii dhufanii biyya haadha isaanii dhufanii biyya akaakayyuu isaanii abaabayyuu isaaniiti. Kanaaf isa kana akkasitti ilaalaniitu mararsiifatu jaallatu. Geeddarumsi jirus immoo magaalaanis immoo bareedaadha waan hin haalamnedha kun. Kanaaf ijoolleen illee baay'ee jaallatanii kun baay'ee namatti tola lafti ijoolleen taphattu baay'eetu jira lafa ijoolleen naqanii ilaalan waa hedduu agarree kanaaf kunillee baay'ee gaariidha ijoolleen jaallataniiru. Inni kan biraan egaa ijoollee keessumaa biyya alaatti dhalatanii guddatanii fi yeroo tokko afaanii maatiirraa fudhatu aadaan garuu wal jalaa makaa wantooti baay'een ilaalchi baay'een garuu wal jalaa makaa hawaasni Noorweeyin jiraatu illee baay'eedha. Isa sanaa wajjin akkam ijoolleen? Inni kun dhugaa dubbachuudhaaf chaalenjii guddaadha. Maatii baay'eedhaaf. Maatii baay'eedhaaf ijoollee biyya alaatti guddisuun akka isaanii beekan akka isaan biyya isaanii beekan aadaa isaanii beekan afaan isaanii beekan godhanii guddisuun chaalenjii guddaa sababiin isaa maatiin jireenya mo'achuudhaaf halkanii guyyaa fiignaa wantooti nu qaban baay'eetu jira wantooti yeroo keenya fudhatan baay'eetu jira. Kana irratti ijoolleen barumsa biyya sanaa baratu haala biyya sanaa keessa jiru. Kanatti dabalee egaa ati gadi teessee afaan barsiisuudhaa fi aadaa barsiisuudhaaf eenyummaa isaanii akka isaanii irraanfanne gochuun chaalenjii isa guddaadha. Bar tokko keessaa isa kana hawaasni fakkeenyaaf biyya Noorwee jirru isa kana hubannee sanbadduraa torbanitti gaaf tokko ijoollee afaan oromoo barsiisaa turre. Dabaree naqannee. Dabaree naqannee warri ijoollee. Dabaree naqannee ijoollee barsiisaa turre tuma jennu gidduutti koronaan dhufe. Inni nu jalaatii battane egaa iddootti deebi'uu dadhabee dasiiti. Sun deebi'uun baay'ee magaariidha yaada. Iddoo garaagaraatti illee akka fakkeenyummaatti fudhatamee hawaasa Osloo jiru irraati wanti kun gaariidha jedhamee fudhatamee iddoo baay'eetti hojiirra oolaa tureera garuu gidduutti egaa haala yaadamiin uumame sanatu nu jalaatii jeeqe. Malee ijoollee eenyummaa isaanii beekanii guddisuun baay'ee gaariidha. Ani yeroo hundumaa yeroon waa'ee ijoollee keenya biyya faranjiitti guddisaa jirru yeroon yaadu waan tokkotu sammuu kootti dhufa macaafa qulqulluu keessaati. Nehemiyaan fa'aa
warri dallaa Yerusaalem ishee jijjigde ijaaran suni isaan warra Yerusaalem keessatti dhalatan illee miti. Yerusaalemin illee hin beekan. Garuu bara dallaan sun jijjigee Yerusaalem keessa namootni jiru turan. Namootni Yerusaalem. Waama tokko gochuu hin dandeenye isaan. Tuma isaan ilaalanii jijjigee dallaan. Because haala isaan keessa jirantu gadhee ture. Ijoollee warra kana Nehemiyaafa warri biyya alaatti dhalatan garuu waa'ee biyya isaanii yeroo dhagaan hin bo'an jedhamanii mana Nehemiyaan hin bo'ee jedha. Hin bo'ee duwwaatu hin ta'e Waaqayyoon irratti kadhatee hin ka'ee dhaqee dallaa ishee jijjidde sana jallaa abbootii isaatii jallaa biyya isaatii sana ijaareedha. Anillee abdii akkasiin qaba ijoollee keenya warra biyya ormaa keessatti dhalatanii guddatan. Yooma baay'ee illee dhufanii hin beekan ta'e waan nuun isaanitti himnurraa, waan dhaga'anirraa, waan baratanirraati waa'ee biyya isaanii itti dhaga'ama beeku gaaf tokkollee dhufanii biyya isaanii akka Nehemiyaafa hin ijaaru jedheen abdiirraa qaba. Har'an fakkaatullee yoo ta'e. Yaa anis maaliifan kaasee ijoollee baay'eetu jira ijoollee maatii diyaaspooraa biyya bakkee kana ogummaa addunyaa kanarra jiru baay'ee isaaniitu barataa jira beekumsa biyya lafaarra jiru kana. Biyyi kun immoo biyya hiyyeettiidha beekamaadha biyya addunyaa sadaffaarra jirtudha. Dhufanii aadaa ishee yoo beekan afaan ishee yoo beekan hawaasa kana tajaajilu gargaaruu danda'u laata jedhuufan kana kaasee amma sadarkaa maalirra jiru mee barumsaan akkam jajjabaataniiru amma. Yaa baay'ee magaaffii gaariidha. Amma waldaa keenya irraa hunsii jalqabe waldootii keenya keessa dargaggoota hedduutu jira. Ministirii dargaggootallee qabna. Ijoolleen keenya kun hunda isaanii otoo baate baay'een isaanii beeku afaan Oromoollee. Hin socho'uu, hin kadhatu Waaqayyoo wal jajjabeessuu dhimma garaagaraa irratti illee wal gargaaru, inspire wal godhuu barumsa irratti, hojii irratti waan akkasii irratti. Nu immoo akka gaggeessitoota waldaatti yeroo isaanitti wal argan hin mijeessinaa fi waan akka kaampingii waggaa keessatti al tokkollee hin qopheessin fakkeenyaaf biyya Noorwee keessatti gara waldaa 5 qabna. Waldooti kun tokkummaa qabu. Ji'a keessatti waggaa keessatti si'a tokko yerootti dargaggootni kun maatiidhumti guutuun wal argee wajjin oolee wajjin bulee wajjin haasee wajjin taphatutu jira. Amma gaa kun maal sitti fakkaatee biyya ormaa keessa yeroo jiraattu minoritiidhati. Muraaseedhati. Biyya ormaa keessa yeroo jiraattu lakkoofsi kee muraasa. Ijoolleen kee saboota naannoo kee jiranii liqimfamuu danda'u. Wal fuudhuun walitti heerumuudhaan ijoolleen total identity isaanii gatuullee danda'u irraanfachuullee danda'u. Walirraa fagaachuudhaan walirraanfachuu danda'u. Kanaaf akka isaan wal beekan gochaa jirra. Amma gaa mind steppiin nattaan yoo jette dargaggootaaf hawaasa addana jiru wajjin akka isaan connection uuman gochuudha. Amma yeroo darbe torbee darbe keessa akka carraa ta'e dargaggoota ilaamee wajjin wal argeen haasa'aa ture. Warri dargaggoota sana gaggeessan baay'eedhuma waan gurguddaa mul'ata gurguddaa qabu hojii gurguddaa hojjetu. Amma dargaggoota biyya alaa jiran wajjin atu connectii wal godhanii atu qunnamtii uumanii atu wal tajaajiluun jalqabe atu muuxannoo walii hiruun jalqabeeti waan guddaatu ta'uu danda'a jedhee yaada. Biyya keessaa dargaggootni biyya keessaa kennaa gurguddaa kan qaban mul'ata gurguddaa kan qaban jiru. Dargaggootni biyya alaa immoo yaada gurguddaa akkuma sila jette barumsa ammayyaa kan qaban baay'eedha. Kanaaf isaan kana walitti finnee jennaan waan guddaatu ta'uu danda'a jedhee yaada. Gaa Waaqayyos immoo nu gargaara. Kanan kana sii dhaqee fi maatii kee irraa ka'ee achi as dhufee fi Roobsan Makoo namoonni beektan keessumaa kanneen Awurooppaa jiraatan Awurooppaa akka barruusaatti beeka Roobsanii jechuun bakka sababa garaagaraatti iddoo hundumaa beeka walitti dhufuudhaan maal jechuudhaan dhuguma ittaati beektaa Awurooppaa. Hin beeku jechuu hin danda'u because Awurooppaan tokkoffaa wal keessa deemuudhaaf mijataadha. Lammaffaa immoo maaltu ta'e sitti fakkaata waggaa 17 fuulduraa tokkummaa waldootii Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaa dhaabbanne. Yeroo tokkummaan kun dhaabbatu akkuma sila sitti mee maatiin Oromoo biyyoota inni keessa hin jirre hin jiru Awurooppaa keessaati. Gajjallaa biyya Xaaliyaanii biyya Ingilizii kanaa kaastee Jarman Faransaayinatti dabaltee Swiidin Noorwee jettee amma immoo Rumaaniyaa fa'aa keessa iyyuu gara qabu dargaggoon kee. Baay'eetu jira. Kanaafi warra akka itti faffaca'anii jiran amantoota kanaa hawaasa keenya kanaa walitti finnee tokkummaa dhaabbanna jenneetu akka itti sochii irratti goone jechuudha. Isa booddee tokkummaa waldootii Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaa dhaabbate. Maal godhan kuni yeroodhaa gara yerootti hojii garaagaraa walga'iitu gaggeessaa waggaatti si'a tokko immoo biyyoota magaalota Awurooppaa kana garaagaraa keessatti konferensii qopheessa.
yeroo konferansii kana yeroo walii wajjin haasaan yeroo walii wajjin taphatan jira yeroo walii wajjin waaqayyoo waaqessan jira yeroo itti taa'anii sagalee waaqayyoo dhaggeeffatan jira yaal tokko immoo yeroo isaa bal'isnee yeroo itti magaalota kana naannoo magaalaa kana keessa jiru waliin ilaallu faatu jira kanaafi inni kun akka nu magaalota kanaafi namoota keenya naannoo magaalaa garaagaraa keessa jiran akkan beekullee na gargaaree jira konferansii kana yeroo hundumaa waggootan 17 darban kana keessa iddoo garaagaraatti isa qophaa'u isa boqonnaadhaaf sababa garaagaraaf deemnu alayyu konferansii kanaan qabate yeroo hundumaa wal agarra kun tokkummaa keenya baay'ee jabeessaa jira ndamma waaqayyo immoo na gargaaree bara kana keessa boordii isaan dura taatee gaggeessaallee jira baa guddaadha garuu immoo hojii waaqayyoon gammachuu guddaadhaan hojjetaa jirudha. Dhugaa dubbachuuf egaa waa'ee tokkummaa irratti waa'ee biyyaa fi aduurratti saba walitti qabuutti hojjetta sababa ta'eefaan gara sana dhaquu barbaade sanaa wajjin baay'ee nama milkaa'aadhaati dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni baay'een si dhaga'u maqaan kees waan biraatti dhaame hin beeku tokkummaa kana walitti qabuudha. Mee yeroo wal agartan maal faa gootu maal faa haasoftu hammam barbaaddu namoota badanii namoota reefuu dhufan amman biyya barsiiftu mee maal faa hojjettu? Baay'ee gaariidha. Wanti inni guddaan egaa waaqayyoo waaqessuudha. Inni guddaan inni waaqayyoo wal ga'anii waaqayyoo waaqessuudha. Sabni Kiristoositti amanuu duuka buutuu Kiristoos ta'e yeroo waan inni itti gammadu isa kana. Fellowship keenya jabeessuudha. Seerumatti bulmaataa keenya keessaa fellowship yookaan immoo tokkummaa amantoota waldaa kiristaanaa gidduu jiru jabeessuu jedha. Kaayyoodhumti tokkummaan kun hundaa'e. Garuu isaa alatti si'a baay'ee connectionii keenya amma seeratti bulmaataa keenya keessaa wanti jiru gara biraan hojii wangeelaa biyya keenya keessatti ta'ullee support gochuu harka wal qabatanii mooliin hojjechuu kan jirullee jira. Akkasumas biyya keenya duwwaa miti iddoo biraallee kan jiru. Kanaaf keessumaa isa biyya keenya wajjin hamma nuu danda'ametti wal qunnamtii uumuu yaalla. Namootni biyya keenya keessaa dhufanii akka isaan nu tajaajilan carraaqna yeroo hundumaa. Amma gaasiya baay'ee sun kontroolii keenya alaa viizaa faa namootni viizaa argachuuf dhiisuun haa ta'uyyuu malee hin yaallaa faarfattootni keenya hin dhufuu biyyarraa dhufanii nu tajaajilu lallabdootni akkuma kanaa kanaaf inni kun waan tokkodha yeroo lagarruun gara biraan dargaggootni keenya amma yeroo dhiyootii as immoo akkuma konferensiin guddaan jiru paralelii konferensiin dargaggootaa hin gaggeeffama. Amma inni miilanaa magaalaa Stavanger biyya Norway keessatti adeemsifama. Dargaggootni keenyas qophii guddaadhaan sagantaa mataa isaaniichi keessaa qabu. Sagantaa obboleettotaa irratti illee hojjetaa jirra. Amma inni illee amma tokko nu milkaa'ee jira. Kanarraa kan hafee seminaara qabna. Dhimmoota garaagaraa dhimmoota jajjaboo kaasnee irratti seminaara gaggeessina. Dubbiin sagalee waaqayyoo humnaan lallabama. Kadhannaan hin ta'a faarfannaan hin ta'a. Kanarraan alammoo namootni taa'anii yeroo matti waan durii wal yaadachiisan waliin haasaan waliin taphatan illee socialize godhan illee hin qabne jechuudha. Wanti baay'ee natti tole waa'ee konferensii keenyaa keessaa tokko yeroo wal agarru yeroodhaa gara yerootti mata duree garaagaraa kaasnee seminaara irratti gaggeessina. Fakkeenyaaf yeroo tokko walitti dhufeenya waldaa biyya keenyaa fi waldaa warra Sweden kaasnee magaalaa Stockholmitti ture konferensiin keenya. Waan yeroo sana ture kaasnee irratti seminaarii gurguddaan ta'e namoota biyya sana abbootiin isaanii faa waggaa 100 fuuldura missionary turan isaanii faa kaasnee irratti akka isaan dhufanii haasaa godhan goone isaanirraa waan baay'ee dhageenyerra waa'ee seenaa waldaa kiristaanaa namoota qoratan affeerri akka isaan dhufanii haasaa godhan achitti gooneerra waan baay'ee irraa baranne. Akkuma kanas maxxansaa macaafa qulqulluu waggaa 125ffaa sababa gochuudhaan magaalaa Londonitti yeroo konferensiin ta'ee ture sana sababii gochuudhaan ammas qophii addaa qopheessinee turre achirrattis akkuma kana seenaa bara sanaa akkaataatti macaafi qulqulluun kun nu bira ga'ee akkaataatti namootni wal gargaaranii hojii wangeelaa kana wal harkaa fuudhanii asiin ga'an kana kaasne kan dargaggootni keenya immoo dhalootni ammoo inspired ta'uu amma tokko yaalii gooneerraa wantoota akkasii jiru yeroodhaa gara yerootti konferensii qophaa'an irratti. Kana maaliifan kaasee amma giddu galeessa bahaa baqattoota baay'eetu jira lammiin Oromoo baay'eetu jira kiristaanota baay'eetu jira Austraaliyaan akkasii Afrikaa keessa akkasii Ameerikaa kaabaa godhatte akka kanaa Kanadaa keessa akka kanaa hamma warra Awurooppaa garuu tokkummaan isaanii hin dubbatamu. Mitiire waldoonni jiru amantoonni jiru namoonni waaqeffatanii garuu kan warra Awurooppaa kuni xinnoo cimaadha jedhu kan ittiin wal agartanii reediyoo faa qabdu turtanii amma maaliin wal agartume?
yeroo akkasii iddoo garaagaraa taatan immoo jechuudha. Sirriidha. Maali amma jabanni kun jabana miidiyaati gaatiyyuu beektaa walakkaasaa jirta keessa jirta. Miidiyaan humna guddaa qaba. Miidiyaan hojii baay'eetti dadhabuu danda'a namni. Garuu hojiin sun immoo darbee kan inni mul'atuu fi miidiyaan murteessaadha. Bulchiinsa mootummaa keessatti miidiyaan ammoo utubaasaa arfaffaadha jedhama. Ga'ee guddaa tokko qaba. Kanaaf miidiyaatti hamma tokko akka gaariitti dhibbatti illee ta'uu baate hamma tokko hin gargaaramne jedhee yaada. Bara sana keessa akkuma jettee reediyoo irra hongeelaa jalqabne reediyoon suni biyya Awurooppaa keessatti nagaamaa irra darbeessiyyuu shortweeviidhaan baadiyyaawwan biyya keenyaa keessatti Oromiyaa keessatti nagaama. Baay'ee dhagaamaa. Baha giddu galeessaa keessatti baay'ee dhaggeeffatama ture. Namootatti baay'ee eebbifaman nu barreessu turani. Sun yeroo isaatti baay'ee yeroo waan gaarii ture. Edda siyaas immoo sooshaal miidiyaatu babal'ate. Amma akkumatti gochaa jirtu kana sooshaal miidiyaa irratti baay'ee dhaggeeffatama wanta hojjettu. Akkuma kana sanatti samma tokko gargaaramuu hin yaalla. Carraa arganne akkasittis immoo waa'ee tokkummaa keenyaa yeroo gaafatamnu hin dubbannaa hin barreessinaa akka namni beeku goona. Sun amma tokko akka inni beekamu godheera jedhee tan yaada. Kanarraa kan hafe egaa al tokko waanumati hojjettu ofii isaatii darbee dubbata gaa. Wanta ati dubbattu namoota harka waan galu yeroo ta'u waan namootni irraatii ciratanii nyaatan yeroo ta'u ofii isaatii dubbata kun eessaa dhufe jedheetu namni jalqaba. Kanaaf I think sanumarraan wal qabateetu inni kan Awurooppaa caalee mul'ata. Garuu wanti hin haalamne tokko waan ija isaa warri kaanirraa nyaatan hojii gurguddaan Waaqayyoon gidduutti hojjeteera. Isa kanaan Waaqayyoon hin galateeffannaa. Egaa isa sanatu namni ija isaa yeroo nyaatu eessaa dhufe midhaan kun jedhamtiire. Kanaaf inni hamma tokko akka hojii nuun hojjennu akka inni beekamu godheera jedhee nama dadhaa. Dhuguma waan baay'ee beeksiseera. Ammas immoo yeroon isaa akkuma yeroo miidiyaati. Wanti hundumtuu bilbila namaarra jira. Namni hundumtuu bilbila isaarratti oduu barbaadnaan waa'ee waaqeffannaa wanti hundumtuu bilbilarra jira amma. Sanatti fayyadamaa jirtu nan beekana nama garuu ammarraa waldoonni tajaajila isaanii kallattiidhaan tamsaasu amma keessumaa biyya kanaati. Tajaajila sanbataa jedhanii immoo suura isaa maxxansu. Lookeeshinii waldaa isaanii kaa'u, sagantaa waldoota isaanii keessa jiru kaa'u. Baqattoota reefuu gara Awurooppaa dhufaniif, namoota reefuu dhufaniif hammam dammaqanii isa kana fa'aa hojjetaa jiru waldoonni Awurooppaa hammam aktiiviidha. Tariitii yeroocha duukaa namoonni baay'een dammaqanii deemaan jiranii waldaan kiristiyaanaa teknooloojii kana duukaa hammam fiigaa jirti. Awurooppaa ma jiraatanii homaa kan ittiin fakkaanne jiru laata dheetan si gaafa. Thank baay'ee magaaffii gaarii naa kaaste. Amma kun waan baay'ee murteessaadha. Akka ajandaa guddaatti boordiin tokkuma waldoota Oromoo Roongeela Awurooppaa baay'ee irratti mari'ataa waan tureef waan jirudha. Maal goone nuun yeroo dhiyoosii amma weebsaayitii bifa addaatiin hojjetame tokko banaa jirra. Amma inni gidduu kana gadhiifama. Websaayitiin kuni seenaa waldootii keenya gaggabaabaadhaan qaba. Waldootiin kun eessatti akka isaan argaman akkuma ta'etti lookeeshiniin isaa jira. Sa'aatiin waaqeffannaa isaanii jira. Nama barbaadee nu qunnamuu danda'uuf. Sooshaal miidiyaa liinkiin isaanii immoo achirra jira. Warri YouTube liinkii qaban, warri Facebookii qaban, warri TikTokii qaban liinkiin isaa achirra jira. Kanaaf namni tokko dhufee keessummaa ta'ee nama gaafachuutti rakkatu jechuudha. Isa kana maal goone nuuni informationii waldaa isaanii odeeffannoo waldaa isaanii gabaabaatti akka isaan nu ergan goone waldootii keenya hundumaarraa sassaabne sun immoo weebsaayitii jala galee weebsaayitiin kun yeroo gabaabaatti amma launch ta'a. Inni waan baay'ee gadhiisa jedhee tan yaada achirratti maayinni kana nuun goonu yeroodhaa gara yerootti akkumatti jettee waaqeffannaa waldaa isaanii keessatti ta'u sagantaa addaa ta'u. Even wantooti waaqeffannaa sanbataa ala ta'an iyyuu kan baay'ee namooti warra barataa waan baay'eetu jira. Isaan akka isaan achirratti kallattiidhaan darban akka isaan achirraa video on demand akka isaan achirraa akka achirra taa'ee namni yeroo barbaadullee kan dhaggeeffatu gochuudhaaf achirratti baay'ee hojjetaa jirra. Kun baay'ee murteessaadha waldootuma keenya kaaniif. Biyya keessa kun baay'ee waldaan kana hin qabne hin jiru isa baay'ee impressed ta'eeraan. Egaa sababan kana sii kaasuuf Roobsan amma si beekutti baay'ee namoota dammaqanii teknooloojiitti fayyadaman daawwattoota keenya sagantaa raadiyoo sila jedhee namni qopheessaa ture tokko isa. Namoota baay'ee affeeruudhaan lallaboota baay'ee affeeruudhaan
ofiisaatti sagantaa geggeessuudhaan siistemii sana qopheessee namni tamsaasaa ture tokko isa ammas immoo wantoota baay'ee hojjechaa jira akkuma jedhee walitti qabaa boordii ta'ee tajaajilaa jira. Namoonni miidiyaa hordofan yookaan immoo teekinooloojii ammaa keessa jiran waggoota lamaan dhufan yookaan immoo waggoota sadan arfan dhufan hin sodaatu waldaa kiristaanaatiif yeroon isaa yeroo AI'ti amma. Yerootti teekinooloojiin addunyaa sakaaniif sodaachisaa ta'e keessa jira. Kanaan wal qabatee waldoonni hammam qophaa'uu qabu, hammam beekuu qabu, siistemii jiru kanaafi wangeela hammam wal bira qabanii deemsisuu qabu jettee dubbattanii akka namatti dhiyoo jiru tokkotti. Kun baay'ee waan ulfaataaf waan cimaadha amma sadarkaatti predict gochuu hin dandeenye irra jira gama teekinooloojiin addunyaa kana. Guyyaadhaa gara guyyaatti waan haaraatu dhufa. Hamma duukaa bu'uun hordofuun nama rakkisutti jechuudha. Inni kuni karaa tokko meeshaa guddaadha sirriitti duukaa bu'an itti fayyadamanii jennaan. Meeshaa waldaan kiristaanaa ittiin wangeela lallabdu. Fiichariin wangeela keenyaa kun fiichariin hojii mootummaa Waaqayyoo kun dijitaalii ta'a jedhee namanaan. Akka kootti. Sababiin isaa macaafuma qulqulluu kana fuutee nama maxxansa yoo jettee waraqataan macaafa godheen hira yoo jettee akka duriitti baasiinsaas guddaadha. Waldaa kiristaanaaf lakkoofsa amantoota garmalee guddachaa jiru kana birallee yeroodhaan bira ga'uun rakkisaa ta'a. Kanaafi asirratti garuu akka salphaatti hundumaa bilbila kana qabatee jira smartphone kana akka namni argatu gochuun hin danda'ama. Akkuma sila jettee waldaa kiristaanaallee dubbii wangeelaa kanallee biyyoota namoota naannoo bira ga'uu hin dandeenye bira saaqee lixuu danda'a miidiyaan kun meeshaan dijitaalaa kun. Akkaataan natti deemaa amma jiru garuu dhugaa dubbachuudhaaf akkuma jette baay'ee nama sodaachisa. Sirriitti itti fayyadamnaan meeshaadha. Garuu sirriitti itti fayyadamuu baannaan rakkina guddaa chaalenjii guddaa nutti fiduu danda'a jedhee yaada. Wantootni sirrii hin taane baay'een sirrii fakkaatanii dhiyaachuu danda'u. Wantootni soba ta'an dhugaa fakkaatanii dhiyaachuu danda'u. Isa kana sirriitti duukaa bu'anii irratti gargaaramuun baay'ee nama barbaachisa. Garuu waan tokko nama nan. Kun hundumtuu humna Waaqayyoo gararraa miti. Yes. Kanaafi ayyaanni Waaqayyoo isa kana hunduma isaa hin to'ata jedhee tan yaada. Amma ijoolleen faarfatan baay'een yeroo akkas AI'n tolchee dhiyeessu bakka faarfannaan isaanii onneen isaanii lafatti gatame jenne yaaddofna. Yeroo AI'n hojii ati itti dhamaatee hojjettee maal taatu sekondii tokkotti hojjettee ka'u maaltu ta'aa jira si jechisiisa. Garuu kennaansiif anaaf faarfataa tokkoof yookaan tajaajilaa tokkoof kennamu hammanni ayyaana Waaqayyootiin ta'etti hammanni Waaqayyoo biraa ta'etti AI's jedhii waan barbaaddes jedhii sana gararraa ta'uu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo kontroolii qaban malee fuulduratti isinuma qabaata jedhee namanaan. Egaa ayyaanni Waaqayyoo sana hundumaa hin to'ata hin amanna Waaqayyoo isaa gadi hundumti isaayyuu. Garuu waldoonni duukaa fiiguu qabu nama akka keemmoo wajjin kana haasa'uu qabaafan isa kana kaase. Utuu dubbannu cuukkoo kana namteettaa dara. Baay'ee cuukkoo dinqiidha. Baay'ee seenaa sinatti himte immoo cuukkoo kana haadhi manaan kee hojjechuun ishee hojjettee immoo kunoo namoota barbaadanii fi biyya keessatti biyya alaatti dhiyeessuun ishee kun wanta guddaadha. Namootumti kana ilaalan iyyuu ammasii bilbiluu jalqaba jedhanii amanaa hin danda'u. Cuukkoo miti dhaggeeffattoota keenyaa daawwattoota keenyaa laa. Baay'ee na eebbisi. Egaa namni waltajjii kanarra dhufee waan beekurraa nuu qooda nuun immoo bishaan buddusseetti dhiyeessaa fi cuukkoo immoo irraa kam dhamsiisnaa. Itti tole akka mana isaaniitti shaayidhanii akka haasa'anii fi haasaa duwwaa akka hin taanee fi mana duwwaattis nama waamti yeroo Oromoo. Akkasii. Waama jiru. Kun aadaa Oromooti. Sichi miidiyaan interviiyuuf na waamnaan cuukkoo qabdu. Jira adaraa waa. Jira cuukkoon. Inni kan biraan afaan biyya keessanii afaanota kan biraarraa baruudhaaf yeroo namatti fudhataa jedhama. Mee yaadannoo maalii qabda isa baruufaa keessatti shaakaluufaa keessatti yeroo jalqabaa sana? Afaan baay'ee rakkistuudha afaan biyya Oromoo. Keessumaa eega guddattee booda afaan tokko baruu dandeessa garuu aksantii akka biyya sanaatti sirrii gootee dubbachuu keessatti yeroo hundumaa hin saaxilamta. Loqoda sanaan. Loqoda sanaan. Ijoollee xixinnoo dhaaluma tokkichaan qajeelchu. Garuu masliin kee kuni ni loqoda sirreessee jedhu kuni waggaa hamma ta'e booda tole siin hin jedhu.
Kanaaf afaan haaraa yerooti barattu hunuma asirratti beekama. Garuu hunuma irraantee ittiinis hojjettaa, ittiinis tajaajilamtaa, tajaajiltaa, ittiin jiraatta. Roobsan amma afaan meeqa danda'a jennu? Afaan meeqa tokko lama afaan biyya kootii afaan lama nan danda'a beekamaadha. Afaan biyya ormaa keessaa immoo afaan biyya Noorwee fi afaan biyya afaan Ingilizii jechuu dandeessa. Tole. Arfan kun nan ga'ure. Jechuun Jarmanii olattes waan dhageessan deebistaa? Afaan biyya ormaa waluma qabatee jijjiirame ture. Waluma qabatee jira. Gara Faransaayis olatte amma tokko. Incimaa garuu gaawaa hunuma hubatta gaawaa. Hima hubatta. Garuu afaan amma Noorwee faayuu dhufte afaan Faranjii bareechanii afaan Ingilizii bareechanii dubbatu waan ta'eef waa sirra rakkisuu biyyoota biraas olatte at least afaan ati beektu afaan isaan beekan tokko nama argatta. Haa ta'u egaa wantoota nisii wajjin haasa'uu barbaadu keessaati qabxii inni guddaan tokko waa'ee hojii macaafa qulqulluu isin Awurooppaatti hojjettanidha. Hojii inni guddaan namni baay'een akka inni beeku barbaaduuf ittiin immoo siyaaju tokko isa. Akkamittiin mee carraa hojii sana keessatti hirmaachuu argatte? Maal sitti fakkaate waggaa 21 ta'an se'a. Waggaa 21 fuuldura magaalaa Oslo lafan jiraadhutti waan gurguddaa lamatu ta'e. Waldaan keenya waldaan Oromoo Rongeelaa Oslo luba muduudhaa fi luba waammatte. Akkasumas immoo lubni keenya kuni hiriyaa makooti qeerroo ture inni immoo hin fuudha ture. Kanaaf jalqabaa cidha gaa'ila isaatiiti. Torban lamaan tokko booda immoo ordeende ta'a ture. So kana lamaan geggeessuudhaa fi lubni tasgaraan yeroo sana isaan waluwaa turan afaan Oromoo kan dubbatu Awurooppaa keessa lubni. Iddoo tokkotti yoo irbaata qulqulluu kennuutu jira ta'ee fakkeenyaa fi biyya Ingilizii dhaqanii irbaata qulqulluu kennu hojjetti. Cidhatu dargaggoo wal fuudhu yoo ta'ee Osloo dhufaniitu dargaggoota kana wal fuusisu. Ordination jira yoo ta'es akkuma kana isaan aboo waldaan kiristaanaa Rongeelaa Makaana Yesuus laatteefiin isa kanallee hin gaggeessu turani. Kanaaf luba isa jalqabaa waldaan keenya yeroo isheen waammattu luba Dassaaleen jedhama luba nuun jaallannu. Lubni tasgaraan kana lamaan gaggeessuudhaaf gara Osloo dhufani. Yeroo dhufan akka carraa ta'e nu immoo reefuudhuma mana bitannee mana qabnaa anaaf haadha manaan koo reefuudhumas wal fuune lubni tasgaraan akka isaan nu bira qofatan ta'e. Inni dhufanii mana keenya yeroo dhufan haasaan isaanii baay'ee namatti tolaa akkaataa isaan itti haasaan kaasanii ati ilma baluuti miti jedhanii seenaa abbaa kootii isa dur godhan faanatti immoo isarra darbe sun baay'ee na harkise. Isarra darbe waa'ee hiika macaafa qulqulluu kana seenaa man hin beekne haaraa tokko natti kaasan. Isa booddee chaalenjii keessa darbaa jiran bara 1975tti hiika haaraa eegamuus nasiib hiikee booda akka namaaf galutti hiika haaraa tokko akka tiimii tokko hundeessanii qopheessan natti manii inni waggaa 18 akkatti fudhate. Isa booda bara 1889tti immoo akka translationiin sun dhumeenii qubeenatu baay'ee hin turiin labsame biyya Oromoo keessatti qubeen yeroo hojiirra oolu immoo lubi tasgaraanii dirqama sana ofitti fudhatanii ani macaafa Oromoo qubeettan deebisa jedhanii waldaan kiristaanaa go'a heedattiin jennaan isarra immoo waggaa 5 hojjetanii macaafa qulqulluu qubeedhaan akka nu nama beennutti nuu dhiyeessanii. Isa booda seenaa kana dhageen garuu sana booda chaalenjii baay'een akka ture. Sana hojjechuu keessa chaalenjii baay'een akka tureeti kaasanii natti himan. Ammallee lakkoobsi amantootaa hedduudha. Macaafa qulqulluu kana immoo hamma ammaatti kan maxxanfame heertuu ta'uusaa yeroo dhaga'u kanarratti waa gochuun akkanarra jiraatu tokkotu natti dhaga'ame. Kanaaf walqunnamtiin anaaf lubni tasgaraa gidduutti yeroo sana akka dingataa akka carraa mana keenya dhufanii qubatamu weel pilaanii waaqayyoo ta'uu danda'a jedhee yaada. Dhalate sun baay'ee akkan waa'ee waan kanaa yeroo hundumaa itti yaadu. Gama kootiin immoo waan hin gochuu danda'u tokko akkan godhu natti dhaga'ame. Isa booda bara 2008-9 keessa smartphone kanatu dhufe. Smartphone kana wajjin application waan jedhamu dhufe. Namni waraqata irraa dubbisuu irraa harka isaa irraa dubbisuu filachaa dhufe. Amma gaa 2011 natti fakkaataa 2011tti macaafa application macaafa qulqulluu afaanota almost hundumaan jira.
Afaan biyya keenyaa kan afaan Amaariffaatiin vershinii 11 jira. I remember kan lakkaa yeroo sana. Afaan Tigiriffaan jira yeroo sana. Afaan Oromoon jiru. Jiru afaan Oromootiin. Yeroo sana hin jirre. Waama tokko. Kanarratti waa hojjechuu qabna jedhee tan ka'e. Yeroo sananii just akkuma hoobiitti websaayitii Waldootii Kiristaanaa afaan hojjedhaa. Miidiyaa irraa fagoo hin jiru. Reediyoon qopheessaa ture gara biraan tokko fa'aa tureera. Akkuma kana wantoota garaagaraa kana wajjin wal qabate baay'een hojjetaa ture. So akkasitti natti dhaga'ame hojjechuu kan danda'utti natti dhaga'ame. Booda lubatas garaatti dhiyeesse jechuudha. Ilaa akkasii nama amma dijitaalii dubbisuu jalqabeera smartphone isaarraati. Yoo agartan afaanota baay'eedhaan jiru. Afaan keenyaan garuu hin qabnuun jedheen. Kana gochuuf maaltu nu barbaachisaa jedhan. Digital koppii macaafa keenyaatiin jedheen. Kanaaf isin immoo macaafa qulqulluu kanarratti hojjetaa turtan waan ta'eef digital koppii qabdu jennaan hin qabu jedhan. Wanta hojjedhu hundumaa hojjedheen waldaa macaafa qulqulluu Itoophiyaatti kenneedhaan. Isaanin si'a 100 qunnamnee argachuu hin dandeenye deebii irraati. Isaanirraa. Amma gara biraa wanti immoo baay'ee yeroo sana yaaddoo nutti naqee wanti baay'ee xiiqii keessa nu galchee appilikeeshinii guddaa YouVersion jedhamu tokkotu jira. YouVersionii kana mannaa daawunlood godhattee macaafa qulqulluu afaanota addunyaa hundumaatiin jira. Keessaatii kan barbaaddu filattee ittiin macaafa qulqulluu dubbisuu dandeessa. Afaan barbaadde. Kiswaahilii jedhi, afaan Amaariffaa jedhi, afaan Tigiriffaa jedhi, afaanota biyyooma Norweejiyaan jedhi, Swiidish jedhi, English jedhi, vershinii garaagaraatu jira. Afaan Oromoo mas keessa hin jiru. Yeroo sana kan hin godhee itti gaafatamtuu digital Bible library kan jedhamu tokkotu hojjetaa isaanii qunnamnee nan barreesseef. Afaan Oromootiin akkamittiin qabdanii afaan Oromoo waggaa 100 oliif macaafa qulqulluu qabaa jennaan keessa ilaalanii qabneedhaan. Maaliif hin baastarree jennaan copyrighttiin cufamee jira jedhan. Yaadi gaammaa namoota keenya kan macaafa qulqulluu kana eege lubatas garaafaa eeganii eege initiative kan fudhate isaanii waggaa 18 irratti dhamaan isaa script isaa bayaatiin hojjetame sana. Ettirasa booddee immoo qubeetti yeroo deebisa waggaa 5 irratti hojjetan. Hojii amma kana irratti dhaamamee fudhatanii dhaabbate biraan copyright irra kaa'e. Isayyuu cufee kaa'uun waan sirrii miti kun. Totally acceptable miti kun. Inni gaxiiqii tokko keessa nu galche sabni keenya qabaachuu tarra jiraata. Dubbiin sagalee Waaqayyoo cufamee taa'uu hin qabu. Abbootiin keenya baay'ee irratti dhamaanii asiin ga'anii nu bira ga'ee garuu cufamuu hin qabu kan jedhu ta'aniin sochii sana jalqabe jechuudha. Isa booddee communicate gochaa warra copyrightidhaan nu jalaa qabate wajjin digitize gochuu jalqabne jechuudha. Hojii bal'aa hojii dadhabsiisaa ture. Waggaata muraasa nutti fudhatee isa booda garuu digital copy macaafa qulqulluu keenyaa qabaachuu dandeenya jechuudha. Inni haaraa hojjetame. Haara. Macaafa qulqulluu isa jiru kan keenyaa sana suma abbootiin keenya irratti dhamaamni isa digital copy isaa digitize goone jechuudha. Isa booddee isa namoota applicationii hojjetaniif akka inni available ta'u goone. Namoota sirriitti hojjetan. Isa booda amma yoo agartee macaafni applicationii hojjetaman keessatti hin agartaa isa nuun hojjenne akka ta'e maqaan keenya illee irra jira. Application isa jalqabaa bara 2012 natti fakkaata hojjennee baasne baay'ee gammadee yeroo jalqabaa fi namni keenya macaafa qulqulluu akkuma afaanota kaanii afaan Oromootiinis macaafa qulqulluu macaafa qulqulluu moobaayilii isaa irratti dubbisuu jalqabe vershinii hedduutu hojjetame isa booda. Amma eenya kan ammoo macaafa qulqulluu bifa addaatiin kan hojjetamee ba'ee jira. Sammoo sittin agarsiisa hoteelaa dhaggeeffattootni sagantaa kanaa daawwattootni QR koodiin isaanitti agarsiisu skaan godhatanii asumarraatii macaafa qulqulluu buufachuu danda'u jechaadha. Asuma iskiriinii irra keenyaa fi iskiriinii irra keenyaa inni macaafa qulqulluu sana amma siin jedhu kana kan adda godhu applicationii kana macaafni qulqulluun keenyaa tokkuma sagalee Waaqayyoo waan itti dabalamu irraa qannatamu hin qabu garuu applicationii kana amma siin jedhu kana kan adda godhu inni jalqabaaf inni dura advertisementiin tokko keessa jiru. Applicationii tokko yoo banatte immoo atuuti waan tokko hin dubbisin advertisementii sitti fida beeksisa sitti fida waan biraa keessa si gasha dubbisuu hin dandeessu inni kun waan tokko hin qabu kaffaltii hin qabu tola fudhannee tola sinii kennaa jirra jechuudha. Inni gara biraani afaanota barbaadde nama keessumaa moobaayiliin kee yoo androididha ta'e afaanota barbaadde itti dabaltee
afaan barbaadde dabaltee wal bira qabdee dubbisuu dandeessa. Waan guddaa inni qabu inni bira macaafa qulqulluu isa kana abbaa gammachiisa. Isa jalqaba waggaa 130 fuuldura hiikame san inni itti dabalameera. Inni waanuma yaadamne ture egaa. Isas digitaayiz goone itti daballee jirra. Kanaaf isallee akka kanatti wal bira qabanii akkamittiin barreesse abbaan gammachiisa akkamitti hiike. Ammoo akkamittiin hiikame isa jiru wal bira kaa'anii. Even yoo barbaadde afaan 3 wal bira keessee dubbisuu dandeessa. Isa duwwaas immoo miti maal fa'aa qaba yoo jette inni gara biraanii faarfannaa galata waaqayyoo illee keessa jira. Itti dabalameera. Ati appilikeeshinii gara biraa banuun nattu faarfannaa galata waaqayyoo. Inni mataan isaa treasury guddaadha by the way. Faarfannaan galata waaqayyoo kun bara onusmos nasiib faarraatii kaasee walitti dabalamaa refined ta'a kuufamaa dhufee jira. Amma digitized ta'ee bifa kanaan iddoo tokkoon taa'u taanaan dhalootni nama irraanfachuu illee danda'a. So isa qaba akka namni immoo qooqa isaa beekee yoonni isaa beekee wajjin faarfachuu danda'uuf walaloon isaa jira. Yeedalloo isaas akka inni beekuuf oodiyoodhaanis akkuma kana itti galchaa jirra. Innis immoo adda godha macaafa qulqulluu kana. Kanarraa kana funkshinii hedduu qaba. Booda yooti na gaafatte nan ibsa. Waa'ee macaafa qulqulluu dijitaalessuu kaasteen isa kana hundumaa sitti dubbachuu danda'e. Hojiin kun hojiin baay'ee itti gammaduudha. Macaafi qulqulluun akkaataan itti nu bira dhufee onusmos nasiif akka isaanitti hiikan beektaa. Isa booddee tiimiin luba tasgaraa hirphoofaa akkaataa isaanitti hiika haara hojjetan beektaa. Isa booda immoo akkaataan itti qubeetti geeddarame beektaa. Amma gaa jabana haaraa tokko dhufe jechuudha. Akkaataan itti macaafa qulqulluu dubbifatan hin geeddarame. Akkaataa itti dargaggoon kun dubbifatu hin geeddarame dhalootni haaraan. Isa duukaa jabana isaa duukaa bu'anii hojjechuu waan barbaachisaa ta'eef isa kanarratti dhamaanee hojiin kun hojjetamee ba'e. Dhalootni kana booddee dhufu immoo akkuma tisleetti teekinooloojiin maal akka inni fidee dhufu hin beeknu. Kana yeroo dhaggeeffatan bara isaanii keessa waan dhufu tokko immoo duukaa bu'anii akka isaanii dhaloota isaanii macaafa qulqulluu kana dubbisuu akka inni hin dhaabne akka isaanitti fufsiisan abdiin qaba. Egaa wanti amma roobsan haasaa waliin hundumtu namoonni gaarii gootanii jaallattan dhaggeeffatan beektan jira. Har'a dhuguma namni hundumtu bilbila smaartii baata. Egaa achirratti immoo macaafa qulqulluu baasanii dubbisuun salphaama ta'eera. Namni isa kana dugda duuba jalqabaa kaasee dadhabaa ture egaa roobsanii kun kabajamtoota daawwattoota keenya salphaa fakkaata. Jireenya kee biratti, hojii kee biratti, isa kaan biratti yeroo hundumaa kana duukaa bu'uun, kana hordofuun, lammaffaa immoo macaafa qulqulluu kana kan jechoota isaa geeddaranii yaada isaa geeddaruu barbaadanis hinuma jiraatu. Isa kana eeguunfaa akkam ture mee akkamitti yaadatta? Kun amma waan guddaadha kun. An amma asirratti yeroo hundumaa luba tasgaraan yaadadha. Lubni tasgaraan kan isaan godhanii baroota hamma kanaatuun waldaa. Rakkinni kun hundumtuu kan inni dhalate, chaalenjiin sun hundumtuu kan inni dhalate macaafa qulqulluu ta'u abbaa dhabee jedhanii. Abbaa dhabee kanaaf jedhu abbootii baay'een namootni kanatti siqanii jiran. Lubni tasgaraa qofaa isaanii waan godhan waan baay'ee qabu. Si'a tokkoffaa macaafa qulqulluu isaan gara itti deebisanii horii biyya alaatii kadhatanii koppii 200,000 60,000 ol isaan maxxansiisanii isa booddee maaltu ta'e macaafa qulqulluu keenya irraa bifa fannoo isa jiru hin beekta. Inni identity waldaan makaana Yesuus illee isa qabdi. Amantootni evangelical churchii hundumti isaanii isa qabu biyya keenya keessa. Fuudhanii kan waldaa ortodoksii irra kaa'anii turan bar tokko keessa. Lakkisaa kana miti wanni waldootii keenyaa kana miti irraa nuu kaasaa yeroo isaan jedhanii qofaa isaanii duukaa deemanii falmaa turan jira. Yeroo biraa immoo fuudhaniitu riibooniin macaafa qulqulluu gidduu jirti. Kirriin ittiin addaan baasanii. Fuudhanii olofa sadan fuudhanii alaabaa miliika yeroo isaan itti godhan jiran Inoo kanas ta'uu hin qabu jedhanii yeroo isaan dhaabbatanii falmanii inni illee itti sirrate jira. Wantoota akkasii kun hunuma jiru. Amma isaan kophaa isaanii bara dheeraadhaaf duukaa bu'aniitu isa kana hordofanii sisirreessaas falmaas duukaatti cichanii irratti hojjetaa turan. Amma garuu waggaa 5 waggaa 6 darban kana waldaan macaafa qulqulluu Oromoo dhaabbatee hojii guddaa hojjetaa jira. Amma isaan isa kanarraatii qofaa isaanii kana boodatti rakkatan. Umriin isaanii isa deemeera beekta. Egaa inni kun waldaa macaafa qulqulluu hojii hojjetu qaba. Hundumti keenya immoo akka amantootaatti warri sagantaa kana dhaalan illee
Macaafni qulqulluun qabeenyaa guddaadha, qabeenyaa hunda keenyaati. Isa kanarratti hojjechuun immoo gahee hunda keenyaa ta'ee yaada. Abbaan Gammachiisoo waggaa 130 fuuldura gaa macaafa qulqulluu kana hiike wanta inni jedhee amma Oromoon sabni keenya jedhe badhaadhummaa eenyullee harkaa fudhachuu hin dandeenye guddaa argateera eenyullee jedha. Amma gaa nama harkaa fuudhuun jira jechaadha gaa nama harkaa fuudhuuf yaaluun jiran mallee hinuma jiraataa jechuudha gaa. Namni kun akka raajiitti dubbate waan kana. Garuu namoota yeroo hundumaa qabeenyaa guddaa waan ta'eef of harkatti waan eeggataniif dammaqanii eenyullee harkaa fuudhuu hin danda'udha. Kanaaf gaaffiitti na gaafattee fi faalasii garagaraa, dogoggora garagaraa, waan karaarraa nama kaachisu garagaraa, macaafa qulqulluu keenyatti dabaluu irraa hir'isuu, waan sirrii hin taane gochuu keessatti waldaan macaafa qulqulluu Oromoo adda durummaadhaan waan hojjetu qaba. Anaafati immoo dhaggeeffattoonni keenya immoo amantootni hundumtuu immoo itti gaafatamuu fi isaanii qabu jedhee tana mana. Isa kana eeguu keessatti. Sirriidhuma. Egaa asumaan akka xiqqaastee dabartu kanan barbaadu waa'ee waldaa macaafa qulqulluu Oromoo. Waa'ee isaa yeroo dhageessume hammam gammaddee, hammam hojii keessii qooddatanii, hammam yaada keessan ibsituu fi waan isinitti dadhabaa turan hammam lafa qabsiisan hime. Kun wanta guddaadhaan egaa waldaa macaafa qulqulluu Oromoo keessaa qaamuma tokko waan hin ta'eef koree biyya alaa keessan jira. Koree biyya alaa qaba waldaa macaafa qulqulluu international office qaba. Secretary ta'een hojjedachi keessatti. Hojii guddaa nu hojjete Waaqayyo gama kanaan. Amma yoo ilaalte dhaabbata Oromoon qabu jennee dubbannu keessaa isa adda duree isa guddaa ta'ee jira. Akka dhaabbata waggaa 5 waggaa 6 waa umurii akkasii xiqqaa akkasii qabu watuun ta'in akka dhaabbata muuxannoo guddaa qabu, humna guddaa qabu akkasitiin socho'aa jira. Dargaggoon amantootni keenya waldootiin keenya hundumtuu faana jiru. Inni kun guddaa na gammachiisa. Waldaan macaafa qulqulluu wanti baay'ee nu yaaddessaa ture wantoota silasitti kaasee jira. Macaafi qulqulluun keenya abbaa dhabe jennee wanta nuun itti gaddaas itti yaaddaas karaa garagaraa furmaatatti barbaadaa turre. Anna yaadadhaa bara 2020 yeroo jalqabaa yeroo dhufe kaayyoon konni guddaan isa ture. Waan lama ture kan inni tokko reediyoo warra wangeelaatti sila kaaste sana gara biyyaatti deebisnee biyya keessaatii tamsaasni isaas hojjettootni isaas everything biyya keessa taa'ee dhaggeeffattootuma biyya keessaa wajjin akka inni hojjetuu fi irratti hojjechuu ture. Inni gara biraan dhimma macaafa qulqulluu kanaa ture. Yeroo sana ani waldaa macaafa qulqulluu Itoophiyaa wajjin haasa'uudhaaf ture kan yaadaa ture. Furmaatas immoo dhimma kanarratti barbaaduuf ture. Yeroo sana keessa garuu yaadni kun gabbatee as ba'e. Waldaa macaafa qulqulluu Oromoo tokko dhaabu. Rakkinni jiru abbaa dhabuu isaatii waldaa macaafni qulqulluu keenya kanaaf kan abbaatti ta'ee macaafa qulqulluu kana eegu, tamsaasu, maxxansu, irratti hojjetu akkuma kana barreeroo geeddaramaa dhufu waan barichi gaafatuun, haala barichi gaafatuun, teeknooloojii barichi gaafatuun macaafa qulqulluu kana dubbistootaaf kan dhiyeessu dhaabbati tokko akka nu barbaachisu irratti walii galle isa booda yeroo sana yaadni isaa babal'atee dhaabbate. Waggaa isa jalqabaa akkuma dhaabbateen macaafa qulqulluu 120 macaafa qulqulluu 27 maxxanse. Isa jechuun waan salphaa miti. Macaafi kun teeknooloojiin ittiin maxxansan biyya keessa iyyuu hin jiru. Biyya alaatti maxxansiisne kan inni ittiin maxxanfamu doolaariidha. Isa immoo kadhachuun nurra ture. Biyya alaatti keessumaa waldootiin keenya daayasporaa keessa jiran, waldootiin UOEC jala jiran, tokkummaa waldootii Oromoo Wangeelaa addunyaa jala jiran gara waldaa 37 horii dheeraadha kan isaa walitti buusanii waldootiin keenya isala jiran, waldaan Oromoo Kaalifoorniyaa jirtu, waldaan Oromoo Minneapolis jirtu, Redeemer kan jedhamtu, Redeemer Oromoo Evangelical Church kan jedhamtu, waldaan Washington DC tti argaman kan tokkummaa kana ala jiran, waldootiin keenya Awurooppaa kan tokkummaa waldootii Oromoo Wangeelaa jala jiran waan guddaadha kan isaan godhan hojii wala. Ammallee horii walitti qabaa jiru piroojeektii sattaanuu fi waan guddaan hojjetameera kun baay'ee garaa keenya ciibsa. Anillee qaama sana keessaa tokko waan hin ta'ee fi hojiin waldaa macaafa qulqulluu Oromoo dhugaa dubbachuudhaa fi sochii guddaa ta'ee jira kan dhaabbata duwwaatu hin ta'in sochii ta'ee jira jedheen akkasitiin yaada. Ulfaadhu Roobsan egaa har'a sitti tolee haasaa jirra. Yeroo gaarii dabarsaa irra dubbii jajjabaa kaasaa jirra. Mee namoota hamma ammaatti dhaabbata kana tumsanii galatoomaa jedhi. Egaa akkati barreessaa taatee walitti qabaa taatee Awurooppaa keessatti Ameerikaa keessatti warra diyaasporaa keessatti anis beekaa warra hamma ammaatti dhaabbata kana tumse galatoomaa jedhi. Ammas immoo akka dabalanii tumsaniif immoo daraa jedhi. Baay'een si galateeffadha gammee waan guddaadha kuni kireeditii namaa kennuun kireeditii waldoota keenyaaf kennuun warra itti dadhabanii hojii kana duukaa jiran ammallee waan guddaa hojjetaa jiraniin galatoomaa jechuun baay'ee barbaachisa. Hunda dura tokkummaan waldootii Oromoo warra Wangeelaa addunyaa UOEC biyya Ameerikaa kan jiru
walda akkuma dubbadde waldootii 37tu jala jira. Yeroo sana gaggeessaan luba kamisoo ture. Lubi kamisoon baay'ee duukaadhamaa ture. Ammas immoo luba Alamaayyoo jedhamu gaggeessaan isaanis baay'ee duukaadhamaa jiru. Alamaayyoo Jirraa tun ta'in Alamaayyoo Fiixee jedhamu. Boordii qabna. Boordii sana keessa jiru isaan boordii waldaa Macaafa Qulqulluu International Office addunyaalessaa keessa jiru. Namoota achi keessa jiran boordii sana galateeffachuun barbaada. Gaggeessitoota waldaa galateeffachuun barbaada. Waldootii yoo isii jala jiran achi ala jiran fakkeenyaaf waldaan immoo already Oromoo Evangelical Church yeroo silasii kaase isaanis horii dheeraadha kan isaan walitti buusan. Waldaan biyya Kaalifoorniyaatti argamtu waldaan Oromoo Evangelical Church in California naannoo San Franciscotti kan argamtu luba guutaafa waan guddaadha isaanillee kan isaan hojjetaa turan kan isaan ammas hojjetan. Isaaniillee galateeffachuun barbaada. Waldootii keenya Washington DC'tti argaman. Waldootii keenya hunduma isaanii warra biyya Awurooppaa keessa jiran. Akkasumas waldootii alallee kan jiran yeroo GoFundMe jalqabnee horii buusuun barbaachise sanatti warra horii isaanii atuun sassatiin hiixatanii macaafa qulqulluun akka inni maxxanfamu godhan. Guddiseen galateeffachuu barbaada. Kun waan guddaadha. Galatooma Waaqayyo isin haa eebbisuun jedha. Ammallee hojii guddaatti jiru waldootii baay'een Altar Bible kan jedhamu waldaan macaafa qulqulluu maxxansee baasee jira. Macaafa qulqulluu iddoo aarsaa. Macaafni kun akka signeecharii waldaa Oromoo ta'etu akkasittiin dhiyaatee jira. Waldaa Oromoo ta'e afaan Oromootiin kan waaqeffatu waldaan kamillee iddoo aarsaa isaa irratti macaafa guddaa kana macaafa qulqulluu bifa addaatiin gireesii guddaa qaba. Onni dhiyaate kana qabaachuu tarra jiraataa waldaan macaafa qulqulluu akka kennaatti kenna malee gurgura iyyuu miti macaafa kana. Waldootiin garuu fudhatanii isaan immoo waan waldaan macaafa qulqulluu hojjetaa jiru piroojeektii kana bira dhaabbatu waan danda'aniin isa kana warra gochaa jirtan hunduma keessanii Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaadan. Ulfaadhu Roobsan kanneen tumsuu barbaadan ammas immoo websaayitii isaanii waldaa macaafa qulqulluu Oromoo jettanii yoo seentanii argattu bilbilli isaanii achirra jira. Facebook irratti isaan baay'ee aktiiviidha. YouTube channel qabu, TikTok qabu, waldaa macaafa qulqulluu Oromoo tumsuu deeggaruu bira dhaabbachuu dandeessu isiniin jenna. Baay'ee waan ansitti inaafu tokkotu jira. Maqaan kee macaafa qulqulluu irra jira. Akkamitti gale? Akkam? Jalqabarra keessuma application irra namoonni detailidhanii gaafa galanii maqaa kee fi maqaa lubatas garaa hirphootu jira. Applicationii macaafa kan biraa gaafa galee ilaalu immoo kan namoota applicationii sana qopheessaniitu jira. Waa'ee sana waa xiqqoo dubbadhume. Exactly. Inni akkam ta'e sitti fakkaata akkuma silasii kaasee digitize gooneetu keenya waldaa macaafa qulqulluu keenya kana. Yeroo digitize goonu sana bara 2012tti waldaan macaafa qulqulluu Oromoon jiru yeroo sana. Waan sana responsibility fudhannee eeguutu nurra ture. Akka inni qophaa'ee jiru kanatti cal jennee madiisnaan namu abbaan qabne tokko ta'ee abbaan barbaadetti fayyadamuu danda'a. Balleessuus danda'a. Baay'ee waan itti dadhabameef krediitiin baay'ee barbaachisaadha. Hunda caalaa garuu iddootti eeguudhaa fi responsibility nurra jiraata waan ta'eef yoo waan achirra jiru sana dubbiste onosmos nasiib namni biyya Oromoo bara waggaa 120 fuunduraa macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti deebisee maxxansee dhiyeessee jedha. Isa booda garuu jaarraa tokko booda akkaataatti namootni waa dubbifatantu geeddarame jedha. Kanaaf bifa dijitaalaa ta'e barri keenya kuneedha. Akka bifa dijitaalaa kanarraatiin kan ka'e immoo namootni macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf smartphone isaanii waan akkasii fayyadamu. Bifa kana jabanaa wajjin adeemuuf akka ta'utti inni kun qophaa'ee dhiyaateera jedha. Namootni yeroo sana applicationii qopheessuu barbaadan nu gaafatanii iddoo biraa hin jiru ture nuti qopheesse waan ta'eef nu gaafatanii nurraa fudhatu turani. Kanaaf isa kana dhiyeessineef. Amma copywriting isaas abbaan qabeenyummaa isaas kan waldaa macaafa qulqulluu Oromooti. Dhaabbata sana eega dhaabnee booda garuu hojiin kun achi jira. Egaa applicationoota yeroo sana ba'aa turan warra nu laanneef isa kan akka itti krediitii nu kennaa turani. Amma immoo applicationiin silasitti hime kana QR koodii isaa wanni godhachuu scan gochuudhaan macaafa qulqulluu isaanii download godhachuu danda'u inni siin jedhee applicationii kanaa jechuudha. Applicationiin kun isaan hojjedhe jechuudha dhumarratti. Kun wanni baay'ee qaba sagaleedhaan dhaggeeffachuu dandeessaa faarfannaan galata Waaqayyoo asirraati jira faarfannoota 100 fi
faarfannoota 100 fi 329 kan ta'an walitti qabamanii asirra jiru. Akkasumas macaafni qulqulluun inni abbaan gammachiis 1899 tti kunoo akka kanatti jira. Innis jira. Yoo barbaadde immoo qooqaa fi qindeessa isaa akka itti filattee mee wal biratti hin dubbisettee akka istiin banuu dandeessa. Akkastiin macaafa lama wal biratti dubbisettee akka itti banuu dandeessa. Isa booddee inni qubeeddana jira, inni immoo abbaan gammachiisii kemmoo wal bira jira, saabaan jira. So wanni hedduu of keessaatii qabaa yoo barbaadde karoorsitee macaafa qulqulluu akkati dubbistu si gochuu danda'a. Guutummaa macaafa qulqulluu guyyaa 365 keessatti yookaan immoo haa jennu karoora jettee asiin yoo lixxee filachuu dandeessa waan barbaadde. Fakkeenyaaf hojii ergamoota guyyaa 28 keessatti dubbistee akkati fixuuf yaadachiiftuu si ergaa duukaa buutee dubbista. Scripture engagement illee qabaa jechuudha. Kanaaf waan baay'ee qaba. Namootni isa kana hin qabne advertisement hin qabu, kaffaltii hin qabu, baay'ee isinitti tolaa buufadhaan jedha. QR code isaa sirna siree keenya QR code kanaan galtanii download gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Akka manni jedhe immoo inni kaanis Ingiliffaa fi Afaan isin barbaadda wal bira kaa'a. King James Version wal bira kaa'a. Egaa kana waa'ee isaa kaasuu barbaadee fi tarii kitaabota bilbila keessan smartphone keessan irratti qabdan itti fayyadamtanii yoo ishee karaa bitaa yookaan karaa mirgaa deemtanii detail ishee jedhutti yoo buutanii maqaan Roobsan Makoo, maqaan luba Dr. Tasgaraa Hirphoo akka inni jedhee kreditiin abbaa gammachiisuunis musnasiif achirra jira. Roobsan Makoo isin maqaa isin achirratti dubbistan kunooti. Har'a isaa wajjin dubbachaa irra caalaa amma immoo bareechee fooyyesseeyyuu haala dinqiidhaan macaafa kan biraa nuuf fidee dhufuu isaa nutti himaa jira. Waaqayyo gooftaan macaa baay'ee si haa eebbisu ulfaadhu. Har'a si argee kanatti si wajjin haasa'uutti baay'een gammada. Eebbifamii dhimma kan biraatti tun hin darbiin kanaa wajjin wal qabatee waan itti dabaltu yoo jiraate carraan sii kenna. Waan inni itti dabalu tokko wanta irraanfachuu hin qabne jira. Maqaa luba Tasgaraa baay'ee kaasaa turre. Anumaaf hojii kana kan keessa lixu kan jalqaba inspire na godhe isaani. Waggoota 21 darbaniif immoo baay'ee walitti siqeenyaa waliin hojjetaa turre. Yeroo hundumaa yeroo inni seenaa luba Tasgaraa kaasu luba Tasgaraa seenaa keessan beeka garuu seenaa keessan kana dhalootni dhuftus beekuu tarra jiraata. Kanaaf seenaa macaafa jireenya keessanii barreessaa jedheen itti himan ture. Meetti yaadakaa ani amma humna isaa qabaaree naan jedhu turani dhuma irratti garuu toleedhani. Waggaa 4 waggaa 5 fuuldura tole jedhanii ani immoo isaan interview gochuudhaaf an carraa argadde macaafa kana qopheessuudhaaf. Naannoo waggaa 2 ijoollummaa isaaniitii kaasee hamma dullumaatti seenaa jireenya isaanii waan isaan hojjetan waa'ee hiikaa macaafa qulqulluu waa'ee pirezidentummaa isaanii yeroo siinoodii keessa turan chaalenjii yeroo sana ture waa'ee baqattummaa waa'ee biyya waa'ee maatii isaanii illee kan dabalate macaafa bareedaa tokko ta'e ba'e. Macaafni kun afaan Ingiliffaatiin barreen gaddaa ba'ee biyyuma faranjiitti maxxanfamee namoota bira ga'eera. Amma garuu afaan Oromootti hiikamee gidduu kana dhiyaata. Macaafni kun guyyaa 2 guyyaa 3 booda mana maxxansaatii ba'a. Namni hundumtuu macaafa argatee dubbisuu qabu jedhanii yaadan. Anaan hamma kana inspire na goonaan seenaan jireenya isaanii abbaa fedheyyuu inspire gochuu danda'a. Kanaaf afaan Oromootti hiikamee dhufeera. Macaafa kana barbaadaatii argadhaa. Tarii sagantaa ofiisaa dandeenye yookaan achi immoo sagantaa guddaa Juulaay 19 Adwaa Memorialitti gaggeeffamu irratti laawunchi goona macaafa kana. Kanaaf isa kanallee chumaan qabeen dubbachuu barbaada. Haa egaa anis baay'ee sababan isaan jaalladhufan immoo gara waggaa 13-14 kaaseen isaaniin hordofa beekasii egaa baay'een jaalladha isaaniin. Namoonni dhuguma waldaa macaafa qulqulluu Oromoo jaallattan, namoonni macaafa qulqulluu jaallattan, namoonni Oromummaa keessan jaallattan seenaa luba Dr. Tasgaraa Hirphoo hordofaa keessatti iyyuu dhaggeeffadha. Yoo argattan immoo dubbisa. Isin hin miidhu. Baay'ee isin fayyada. Ulfaadhu Roobsan egaa yeroo dinqii dabarsaa irra baay'ee natti tolaa jira. Dubbii jajjabaa kaasaa jirta. Yeroo baay'ee egaa haasofteen beektu inuma mul'atu suuraa irratti malee waa'ee maatii kee waa'ee haadha warraa kee kaasteen beektu. Mee waa'ee hojii ati hojjettu kana keessatti fiigichatti fiigduu kana keessatti hammamsitumsiti ati warraa kee nama akkamiiti waa'ee ishee kaasime. Guddaa galatoomii isa kanaaf carraa kennuu keetii fi ammatu haadha manaa nama gargaartuu na tumsituu jabaaddu ashamnaan jettuun qabu ta'eeti hojii kana guyyaa tokko hojjechuu hin danda'u. Kana beektati.
ati mataan kee amma hojii hojjechaa jirtu keessatti hammam situmsiti warri manaa kee siin jedhe teessee na wajjin haasoftatu isheen tole siin jettee si jajjabeessuu irra dabartee cuukkaatee si ergite ilaa keessummaa kee nyaachisi siin jettee haadhi manaan koos akka kana atuu isheen guddisa ijoollee irratti hojii mana keessaatti of laattee nan gargaartu ta'ee hojiin hojjedhu keessatti immoo tuunan tumsitu ta'ee sila guyyaa tokko iyyuu isa kan hojjechuu hin danda'u kanaaf an haadha manaa duwwaatu hin ta'in hojii wangeelaan hojjedhu keessatti hidha tokko ta'een akkasitiin ibsa sooyyomee jedhamti haadha ijoollee koo lamaati baay'een ishee galateeffadha sooyyomee yeroo kana dhageessu baay'ee galatoomin siin jedha yeroo ilaaltu waaqayyoon hin galateeffattalee namana akkuma kana ijoolleen koo lamaan jiru joobiriif naannee jedhamu naannee nama waggaa 18 guutteetti barana kolleejii galti joobir immoo waggaa 13 amma 14 ta'a inni immoo saglaffaatti darbe isaanillee akkuma kana gita isaaniin waldaa kiristaanaa keessatti ijoollee tajaajilanidha ijoollee waaqayyoon jaallatanidha waa'ee isaaniillee guddisee waaqayyoon galateeffadha hin hubatu hojiin itti jiru yeroon isaaniif kennuun irra jiraatu irraan kutee akkas godha waan ta'eef hin amanu isa kana na hubachuu isaaniillee galateeffachuun barbaada maatii baay'ee waaqayyoon jaallatan anaanis jaallatan isaaniin jaalladhuun qaba isa kanaaf waaqayyoon guddisee galateeffadha. Yoo sitti tola ta'e mee carraatti haadha warraa kee wajjin wal bartee nutti himtaa? Kana gaafa nu wal fuunee na gaafatanii waggaa baay'ee fuuldura waan sidin koo lamaan keenya iyyuu naannuma tokko biyya faranjiitti wal agarre jechuudha yeroon sun 2001 ta'a yaadigaa waggaa 24 akkas ta'a yaa wal agarree wal agarree yeroo haasofnu waan si ajaa'ibsiisu abbootiin keenya fa'aa durri elementarii fa'aa warra wajjin baratanidha maatiin keenya baay'ina dinqenni isa kaasnee seenaa isaa kaasnee yeroo haasofnu baay'eedhuma walitti siqne jechuudha egaa waan si ajaa'ibsiisu tokko egaa yeroo ijoollee durbaa jaallatteetti siquu barbaaddu kana beektaa yeroo isiin jedhan beeka abaluun beektaa maamuun barbaaddu eeka fira isaanii keessaa abaluun beektaa beeka malee maa inni maari haakootiin jedha abaluun beektaa waan meeqa wajjin dabarsineen jedha akka carraa ta'e naman baay'een beeka riyaakooti jedhu suni ji'a tokko booda dhufe gatiin hin eeyyamsiisne maqaan dha'u hiriyaa best friendii roobsantu dhufeedhanii gaafan dhufu hiriyaa kee dhufe nannee baqqaan jechuun hin beeku ofumaa gatii beektaa jedhan gatii man jaalladheen akkas jedha booddee best friendii kee dhufeedhanii dargatti gade booddee inni immoo baay'ee nama araadaadha beekaa waan akkasii booddee gaafuma na argu waaw friend jedhee natti marame jechuudha gaa siidhose amma sitti yeroo wal agarru isatti illee kaasee hin kolfina isoo akka kanaan wal barree teellaa waggaa baay'eetuun turiin bara 2004tti wal fuune yeroo wal fuunu gara nama meeqa ture sitti fakkaate amaamotaa fi miizee ta'e yoonni ta'e gara nama 8 taana. Nama 8? Dhumarratti namootni lamuutti dabalamanii nama 10 taane. Cidha keerratti? Namni 10 kun nu eebbisee hundura waaqayyootti waldaa kiristaanaa keessatti lubicha dabalatee jechuudha. Akkasitiin wal fuunee gallee garuu eega wal fuunee booda firootii taa'uuf jaajuun dhabbanni kun sirrii miti cidha guddaa gochuu qabdu kan jedhutu ka'e an akkasumatti raawwanne redeen jala darbee redeen gammade isa booda garuu waggaa isaatti firaa fagoof dhiyoollee waamne biyya keessaa biyya laallee waamne waaqayyoon galateeffannee cidha godhannee 2005tti immoo jechuudha. As dhuftanii moo achuma Awurooppaatti? Achumatti.
Waaqayyoo fagalatu gaatariitti namni nama qummaadha jedhanii kaasee dhuguma wanti nama qummaachisus jira. Mee jaalala qabduuf kabaja qabduuf bara hamma kana wajjin jiraattanii wajjin hortanii tasgabbiidhaan immoo situmsaa turuu isheetii fi yeroo baay'ee waltajjii irratti hin galateeffatamanii haadhonni haadha manoonni galatoomii har'allee siin jaalladha siin kabaja jedhiin carraan sii kenna. Guddaa galatoomii gammee jaalatamtuu haadha manaa koo. Guddaan si galateeffadha. Hojii nu hojjedhu hojii waldaa kiristaanaa keessatti baay'ee utubaanaa taatee na gargaartee tumsanaa taatee kana malee immoo jaalala guddaa mana keessaa natti agarsiistu ijoollee keenya guddisuu keessatti cichoomina gootuuf dadhabbii ati dadhabdu hunduma isaatiif Waaqayyo si haa eebbisu. Guddaan si jaalladhan siin jedha naa jiraadhu. Egaa baay'ee ulfaadhu baay'ee galatoomii waltajjii kanarra gaafa namni dhufu namootaan affeeru hundumaa gaaffii hangaafadhutu jira. Gaaffii murtaa'an. Roobsan namadhaa ni aara ni dheekkama yeroo tokko tokko miirri isaa kun hin jeeqama. Yeroo aartu maal gootame? Yeroon aaru waan si dinqu nan callisa. Yeroon aaru bilbila nama jalaan kaasu conversation nama wajjin qabu nan dhiisa. Hamma naa danda'ametti xinnoo isheen isolate of godha. Sababiin isaa yeroon taa'ee yaadu aarii sana keessa waan tan dubbadhu baay'een isaa nama ijaaru. Baay'een isaa tarii deebi'ee waan tanatti gaabbufaa ta'a. Kanaaf yeroon aaru si'a baay'ee nan callisaa hamma naa danda'ametti achiin qofaaf baasa. Akkasii mallikee. Roobsan jireenya isaa keessatti gaabbii qaba. Waan itti gaabbitu tuun kana godheera ta'e tuun kana hin goone ta'e wanta jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf waantuma na hammuma amma ati kaastee ofii kooniin hojjedheen jedhu Waaqayyootu na gargaaree gargaarsa Waaqayyooti. Hammumti kun iyyuu wanta hojjetamu kana keessatti maqaan koo dhaamuun contributionii qabaachuun gahee qabaachuun koonaaf wanta guddaadha. Kanaafi kanan na gaabbisiisa waan hin jedhu wanta tokko hin qabu. Because wantoti baay'een tola Waaqayyootiin kan hojjetamanidha. Ayyaana Waaqayyootiin kan hojjetaman. Gargaarsa Waaqayyootiin kan hojjetamanidha. Kanaafi tola waan tolaatti immoo maal gaabbitarii tola Waaqayyooti yoo kam ta'e. Egaa dhammi jireenya isaa keessatti dogoggoru keessatti hin gaabbatuun kan hin goone ta'ee jedha. Murtoo kana jireenya koo keessatti bagan murteesse. Ejjennoo kana bagan fudhe. Hojii kana bagan hojjedhe waan ati adda baafteetti yeroo hundumaa piraawudii gootu maaltu jira? Seenaa tokkoon sitti hima. Waggaa 26 irraa kan biyyaa ba'eeni isa fuulduraa darbee waldaa dhaqan. Tariyoon sii lakkaa si'a 3 si'a 4 caalaa dhaqeen beeku. Keessa kootti nan barbaada Yesuus Kiristoosiin. Garuu hamma waggaa 26 irraatti seenaa tokko ta'e jireenya koo keessatti dubbadheen beekon kana. Waan ta'e kanan si taphachiisa. Hiriyaa tokkoon qaba hiriyaan koo kun yeroo sana maayinni namni kuni ateestiidha jechuun hin danda'a yeroo nama taa'ee yaadu. Yesuus Kiristoos nama amantii hin qabne. Yesuus Kiristoos an ifa biyya lafaa tennaan hin kolfee gaaf tokko. Anatu jedhe miti nama biraatu jedhe. Baay'ee hubannoo cimaa hin qabu. Maal jedhe gurbaan kuni anaanuu jedhe akka filosoofariiti gurbichi. Speed of lightiin ammannaa maal speed of lightiin akkam? Ariitii ifaatiin yoo darbatameedhe anu ifa immiit gochuun hin danda'a jedhe. Vooliyuumiin koo mamma dabalee biyya lafaaf anu ifa ta'uu hin danda'a jedhe. Waaman jiree yaasee jechuudha. Nama akkas jedhu ture waan tokko waa'ee nu Waaqayyoo akka qoosaatti nama fudhatu ture. Akkaataa isaa hin beeku al tokko konfiraansii tokko wajjin dhanne. Just waggaa 26 irraa akkuma biyya Faranjii dhaqeen. Konfiraansii sanaa isti teenyee dhaggeeffanna jedheetu akkaatmitti akka deemne eenyu akka nu dhiibeen beeku. Konfiraansii sana keessa dhannee teenyee gara teellaa. Keeppii isaa kaatee maal jedhee wajjin taa'aa turretu teenyu hin lallabamaa hin dubbatamaa dhumarratti konfiraansiin sun yeroo dhumuuf jedhu namootni yeroo jalqabaaf gara waldaa kiristaanaa dhuftan Yesuus Kiristoosiin immoo akka faayisaa jireenya keessanii gootanii fudhachuu warri barbaadan as ba'aa jennaan namni ba'uu dhibe. As ba'aa jedhe namichi namni ba'uu dhibe. Namni dhufu hin jiru taanaan waamuu kooti jedhe. Litiraa jedhe waamuu jedhe. Tiraa jedhe namni. Kottu laa gurbaas achi teessu jedhe. Ani dugda keessaa na cite. Isa waame. Sooyyee wadanee nan dhimmi tokko moo jedhe.
Wante raase. Qofaan koo kaayedee na harkisee na fudhatee ba'e beektaa? Ati silayyuu amanaadha waldaannatti? Ilaa amanaadha garuu achi ba'ee declare godhee hin beeku illee. Experience isa jalqabaati isaan sitti himuuf jedhe. Achi baanee jechuudha. Booddee harka keessan ol kaasaa isiniin kadhadhaa jedhe. Qoy kazzaa bafii ta'e gurbaan. Indeet awwaknee ለመጀመሪያ ጊዜ ቸርች መምጣቴን jedhe. Baay'ee dhimma hin qabu waan isatti fakkaanne numa gaafata. Gurra isaatti gaafateena min እንደጠየቀኝ ታውቃላችሁ jedhe. Akkamitti akka yeroo jalqabaaf waldaa kiristaanaa dhufe koo akkamitti bartee na gaafata miti. Lingareedhe. Awwa nagareenye. Keeppa argee kuchisa laal kedheen. Kanuma keeppii kaatee gatii teessee ilaali meechi galagali waldaa keessa namni keeppii kaatee taa'ee hin jiru jennaan ishitee naana saallee anis nan kaasee nuu kadhatame. Achi galagallee lubooti dhufanii nutti marman. An guyyaan suni I think turning point jireenya kootiiti jedheen fudhadha. Isa booda waa'ee amantii kootiitti waa'ee Yesuus Kiristoos duukaa buutti waa'ee hojii waldaa kiristaanaatti citee hafe. Sana booddee amantii cimsannaa nu barsiistee waldaan kiristaanaa hin jabaanne tajaajila keessa gallee seenaan kochumaatti fufee jechuudha. Isa fuuldura isaa jirtu natti mittee waan sitti mu tokko iyyuu hin qabu. Seenaan kochiraa jalqabe. Kanaaf murtoo sanatti baay'ee gammadda. Maammoon gaafa sanaa maaltu sitti dhaga'ame selee yeroo nu kadhatamu jedhe. Ana waan natti dhaga'ame hin jiru jedheen. Anaan akka bakakkaa wayii natti bu'eedhe. Iddoo lamatti citeensa qaamni koo naan jedhe. Akka liitaree kana natti dubbate. Innis nama addaa ta'ee hafe namni sun. Ergasii gooftaa duukaa bu'e. Waaqayyoof galatu gaa murtoo dinqiidha kuni. Inni kan biraan akka namoonni natti himan ani barbaadu waltajjii kanarratti Iyesuus gaafa jedhamu nama tokko tokkoof qoosaadha. Iyesuus gaafa jedhamu nama tokko tokkoof haasaa madabaree tokkodha. Iyesuus gaafa jedhamu nama tokko tokkoof nama wayii lafarra ture ol deebi'eedha. Tokko tokkoof immoo jireenya. Eenyummaa isaatiin lubbuu isaati. Roobsaniif Iyesuus Kiristoos gaafa jedhamu maalime? Gaaffii cimaadha kun. Yesuus gaaffii cimaadha illee hundee eenyummaa keenyaati illee hundee amantii qabna taanaan hundeen amantii keenyaa definitionii nuun waan kanaaf laannu irratti kan hundaa'edha. Yesuus Kiristoos al tokko waa'ee koo maal jedhu jedhee gaafatemti wangeela keessatti warri kaan Eliyaasii warri kaan immoo abaluu Phexros ati masiihicha ilma Waaqayyooti jedhe. Isa kana fooniif dhiigarraatu hin ta'in abbaa gosa waaqarraa siif sedhe. Definitioniin inni sirriin isadha. Masiihicha ilma Waaqayyooti Yesuus Kiristoos. Kanaafi Yesuus Kiristoos masiihicha ilma Waaqayyooti. Jireenya inni tiksee gaariidha. Inni buddeena jireenyaati. Inni burqaa waan hundumaati. Yesuus Kiristoos sanaafi waan hundumaa ta'een sitti himuu danda'a. Thank you. Baay'ee galatoomi. Gaaffii inni kan biraan asirratti namoota gaafadhu namoonni baay'een namoota wajjin haalaan walitti bu'u dogoggoruu balleessu nama sana iddootti arganii dhiifama gaafatan dhabu. Keessumaa namni tokko maa jedhee nama itti balleessi tokko dhiifama gaafachuudhaaf han barbaadee dhabee kan lubbuun jiru beeka tarii garuu yoo si'anne dhagaa'e namoonni sitti naa himaa boqochuun barbaada jedhe. Dhimma irratti dhiifama gaafachuu barbaaddu yookaan immoo nama dhiifama gaafachuu barbaaddu qabda. Dhiifama waan itti jettu jireenya kee keessatti waan itti dogoggorte. Specifically kana waan isin jedhuun qabu garuu nama ta'ee kan hin dogoggorre hin jiru. Nama ta'ee kan nama wajjin walitti hin buune hin jiru. Keessumaa namni akka keenyaa hojii garaagaraa keessatti hirmaatu namoota gaddisiisuu danda'a. Walumaa galatti hojiin hojjedhu sochiin godhu adeemsan adeemu keessatti haasaan haasa'u keessatti namootan isin gaddisiise yoo jiraate dhiifama naa godhaa jechuun barbaada. Thank you. Egaa isheen kun adduma baatee namoota dhufan hundumaa fi carraa kennan gaafadhaa miira isaaniin baruu barbaada. Gaaffii koo almost xumureera gara xumuraati. Inni kun Roobsan gara fuulduraatti dhufee Itoophiyaa keessatti investii gochuun barbaada. Biyya kana keessatti hojjechuun barbaada. Waan agartee moo? Dudubeen diaasporaa baay'ee akkasuma jetanii. Yeroo biyyatti deddeebi'u kana tarii yoo gaafate casumaanis gaafachuu dandeessan beekamu kana. Beeku kana sana siin jechuu hin danda'u garuu
Hamma kanayyuu biyyatti deddeebi'ee wanni jechuun koo agartee biyya laamee hamman ture kana yeroo turtu si'a baay'ee chaalenjii baay'eetu jira. Waggaa 18 guutuun biyya koo dhufeen ilaalle. Amma tun xinnootti fufeera ta'e achumaan citee hafuun hin danda'an ture. Garuu amma Waaqayyo na gargaaree si'a 2 si'a 3 dhufeera. An kan akka waan guddaa akka investmentii guddaatti lakkaa'an isa kana. Dhufee maaf fira koo hojii wal arguun koo. Ijoollee koo ilaa lafa abbaan keessanitti dhalate, lafa abbaan keessatti guddate, ilaa biyya akaakayyuu abbaa keessanii jedhee itti agarsiisuun koo. Kun anaaf investmentii guddaadha. Biyya alaa keessatti ijoolleen keenya yeroo dhalatanii amma mee gurraachoti biyya Ameerikaa keessatti ruutii isaanii barbaachaaf waan isaan hin goone hin jiru. Abbootii isaanii garbummaatti gurguramanii inni tokko abbaan isaanii lafa isaan hin beekne tokkotti awwaalameera. Akaakayyuun isaanii lafa isaan hin beekne tokkotti awwaalameera. Hin beekan bira ga'uu hin danda'an. Inni immoo qofaatti gurguramee iddoo biraatti guddatee jira. Warruma isaanii barbaachuu, ruutii isaanii barbaachuuf baay'ee dhamu. DNA isaanii kennanii ilaanni kun ati Naayijeeriyaadhaan ta'ee ni naftu. Ati Gaanaa taate ati immoo Laayibeeriyaan ta'ee ni naftu yeroo jedhan ishee mallee dhagaanii itti gammadu jechaadha. Ruutiin baay'ee barbaachisaadha. Eessaa dhufneen barbaachisaadha. Ijoolleen keenya amma lafa dhufanii qabu. Lafti jiidhee jennaan cal jedhanii kan biqilan miti. Lafa dhufan qabu, akkoo qabu, kaakilii qabu, biyya qabu. Isatti agarsiisuun kun investmentii guddaadha naaf. Kanarraa kan hafe lafa Waaqayyootti nu geessu, lafa inni itti nu geggeessutti immoo hojii Waaqayyoo hojjechaa jiraachuun egaa hawwii koo fedhii koo isa guddaadha. Ulfaadhuu fayyaa ta'e gaangaaffilee koo xumureera. Tariitii waltajjii kanarratti namoonni akka beekan tun dubbadhee wanta jettu waan hafe yoo jiraate waan itti dabaltu carraa isaan sii kenna. Namoota galateeffattus yoo jiraate jechuudha. Baay'ee gaariidha. Waan itti dabalu tokko obbo Malkaamuu Dureessoo kan jedhamanii waldaa Macaafa Qulqulluu Oromoo biiroo biyya alaa keessatti gaggeessaa keenya ta'anii kan hojjetanii histooriyaaniidha isaanii hayyuudha waan baay'ee nama hojjetanidha. Yeroo darbe macaafa tokko barreessan. Macaafa isaanii sana anuu carraa argadhee dubbisee farooddii barreessuudhaaf yaada koo irratti kennuudhaaf carraa isaa argadheera. Macaafni kun waa'ee John Ludwig Craft. Waa'ee Craft namni baay'een hunuma dhagaa maqaasa. Saba Oromoof faranjoota keessaa amma Ludwig Craft namni oolmaa oole tokkoyyuu hin jiru. Waa'ee macaafa qulqulluu dubbanne amma waa'ee amantii kanaa dubbanne waa'ee biyya keenyaa dubbanne jechumti Oromiyaa jedhu kun Oromaaniyaa jedhee namni kooyin godhee jalqaba nama sana. Biyya Oromoo dhufee ilaalee waa'ee saba Oromoo jejee namni barreessisa jalqabaasa. Isa booddeedha warri Jarmanii Oromoo kana ilaalla wangeelatti lallabne jedhanii kan dhufan. Warri Sweden dhaquu qabna biyya Oromoo kan jira. Warri Ingilizii sponsor godhanii finance godhanii macaafa qulqulluu keenyas jalqabaa kan isaan maxxansiisan. Haasaa namni sun caafata namni sun barreessedha. Obbo Malkaamuun seenaa nama kanaa barreessan. John Ludwig Craft kan jedhu. Macaafa baay'ee bareeda. Macaafni kun amma biyya kana keessatti maxxanfamee dana jira. Waldaa macaafa qulqulluu qunnamuudhaan macaafa sana illee argachuu danda'u. Ani waan tokko nama waa dubbisuun waa baruuf carraaquun baay'ee nama geeddara. Keessumaa seenaa akkasii baruun eessa akka dhufne eenyu akka taane nu beeksisa. Seenaan keenya baay'ee isaan barreeffamne. Namni kun garuu baay'ee jejee barreesse saba Oromoo nuu kennaa Afrikaan kan keenya taati inni jedhe John Ludwig Craft sana. Seenaa nama kanaa barreessanii macaafa kanallee biyya kanatti maxxanfamee ba'ee jira. Bitaddaatii dubbisaa jechuun barbaada. Ulfaadhuu baay'ee fayyaa ta'e egaa yeroo qabdurraatii yeroo maatii keerraatii dhuftee as istuudiyoo Buddusseetti keessummoota keenya wajjin yeroo dinqii waan dabarsinee fi baay'ee maqaa daawwattoota Buddussee TVtiin guddaan si galateeffadha. Sitti tuleera yeroo dinqii ture mini? Baay'ee guddaan si galateeffadha gamme. Baay'ee eebbifamee Buddussee TV'n kun waan guddaadhaan as baate. Miidiyaan akkasii saba keenyaaf baay'ee barbaachisa. Baay'ee barbaachisa. Agartee saba bal'aadha nuti. Saba amantii garaagaraa qabu aadaan keenya baay'ee diverse sooressa waan aadaatti waan dhimmi keenya baay'ee dhokatee jira namni kanachi as hin baasne dhiyoodha carraa miidiyaa kana kan nuun arganne yoo waggaan lakkoofte waggaa yertuudha kanaaf waa'een saba keenyaa seenaansaa waan dubbatamu waan saba gidduutti carraaqamaa jiru baay'een as hin bahin jiru. Isa kana irratti ga'ee kee ba'aa jirta Waaqayyo gooftaa majjaasii eebbisu gatii guddaa kaffaltee waan kana qopheessitu nan beeka. An kanumaan wanta waamicha godhu miidiyaa kana bira akka namooti dhaabbatanidha. Biyya keessaaf biyya alaallee warri jiran waan guddaa hojjechaa jirta waan ta'eef gamme maayinni wanti sitti hir'atu maaliin si bira dhaabbannu jedhanii akkasaan si deggeran akkasaan si jajjabeessan Waaqayyoon illee akkasaan si kadhatan isa kanan waamicha godha guddaa eebbifamee gamme. Ulfaadhu Roobsan. Ajiraadhu. Eebbifame. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya
obboleessa keenya Roobsan Makoo wajjin yeroo dinqii yeroo bareedaa kana fakkaatu qabaannee waan baay'ee akkasiin bartan waan baay'ee akkasiin hubattan abdii guddaan qaba. Kitaabota inni maqaa dha'ee waldaa macaafa qulqulluu Oromoo naannoo Madaalamii Gullalleetti argamurraati argachuu dandeessu. Kanarraa kan hafe macaafa qulqulluu haaraa inni jedhamu QR koodiisa daddaballee viidiyoo kanarra isiniif keenya isa kanallee iskaanii gootanii daawunloodii gootanii akka itti fayyadamtan namoota baay'eefis akkasiin qoodan adaraa isiniin jenna. Nu wajjin hojjechuu nu tumsu sagantaa kanarratti beeksifachuu kanneen barbaadan akkuma kan immoo abaluu nuuf dhiyeessii kanneen jechuu barbaadan nu bilbiluu nu barreessuu hin dagatina. Yeroo kan biraa keessumaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarutti gammachiisummaa mataa Booranaan ture ogeeyyii kaameeraa istuudiyoo kana keessa jiranii wajjin nagaa waaqayyootiin tura.